وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ما شاء الله تبارك الله. ulfaadhaa galatoomaa wayyoomaa isaaniin jenna. Jazaa keessan jannatal firdaus rabbi isin haa kaffalu. Ma sha Allah tabarakallah. Isiniin jenna akkasuma ustaazawwan erga ganamaatii bakka kana keessa ta'anii barnootaa fi akkasuma du'aa'ee nasihaa adda addaa nu dabarsaa jiranuu jazaa isaanii jannatal firdaus rabbi haa kaffalu. Bakka isaan jiranutti bira nu haa jiraatu isaaniin jenna. Masha Allah tabarakallah ulfaadhaa galatoomaa wayyoomaa jennaani ustaaz Khalid Saabitiin. Akkasii isiniin jenna. Masha Allah. Mee darsiin kun eessa ga'eera laata ustaaz Abuu Seenaan bira jiranii? Ustaaz Abuu Seenaa. Akka kana yoo gara kiyya ga'es mee naa himaa akka jamaa warri gubbaa jirtan. Itti fufaa darsi dabarfatanii jiran isaan itti fufaa. Akkas taanaan masha Allah. Ayyeetaate bismillah alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Darsii keenya ni eegalla. Darsii keenya eegaluun duratti yoo gaafii qabaattan waan dabarsine keessatti yoo gaafii qabaattan ulaan banaadhaa isiniin jedha. Yoo gaafii qabaattan ulaan banaadha. Daqiiqaa lamaaf namni gaafii qabdan waan eeggadda barataa turre irratti tokko waan dabarsin irratti akkasuma namni waa isin dhibee isin rakkisee jiru. Waan namni gaafii qabdan hin jirtanu. Baga isin dhibuu diddebbo. Utuu isin dhibdee rakkoodha. Isin dhibuu dhiisuun kun bareedaadha beektanii isin dhibuu dhiisuun rakkoo bareedaadha. Utuu isin dhibdee rakkoodha la. Mala inni isin dhibuu didu kun la. Isinumaa galee nama isin dhibuu didu jechuun waan bareedaa isaati. Garuu immoo gaafan isin gaafadhee jennaan immoo diddee immoo isin dhibde. Gaafas immoo ulaadhuma boroo wayii barbaadda jechuudha. Mala karaa boroo kanaa wayii diddee asiin ol baanu wayii karaa borootiin balbalaan ba'uun dhowwaadha gaafas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaza isin gaafadhaa malee ijoolleen waan hordofaa natti hin fakkaatu. Akka namni itti jabaatee hordofu guyyaarraa yeroo barnoota keessan barsiiftan gaafadhaa. Dura irratti gaaffii gaafadhaatii barnootatti seenaa. Yoo jarri hin deebisne ittiin seenina. Bilaashii yaa'anii asirratti maafi faayidaa yoo namni hin hordofne ta'e. Gaaf tokko jira kan gaafatamu sirriidhallee wannichi gaafiin gaafatamuun sooma jiru torbii keessa qanii 2-3 wayinuma gaafanna inneetuma akkasii karoorfanne. Kanaaf dura gaafii barbaanne yoo gaafii qabaate jennee barbaanne sirriidha gaafichi. Namni gaafii deebisaa yoo gaafii ni deebi'aa jiraate gaafii 2-3 yoo keessaa deebisanii akkasii hordofaa jiranii jennaa turre torbii dheengaddaallee amma tokko mokkoraa turanii. Akkasii isiniin jenna inshallah mee gaafii keessan boritti itti qophaa'aa kottaati
Inshallah amma gara darsii dabarfanna gaasa taanaan boritti itti qophaa kottaame taraatti sin gaafadha. Ebelu ol bahi deebisi faan jedha amma bakka amma jalee kana akkasuma ol taa'e abbaa carraan isa fuudhe haa fuudhuu ebelu ol bahi deebisi. Ebelu ol bahi deebisi. Haadha ebelu ol baha deebisaa akkasi jedhee kenna gaama inshallah amma gara darsii deebinee boritti itti qophaa kottaa warri hordofaa jirtan. Yookaan illee ol baatanii an hordofaan jiru haga jettan wayiitiin isin gaafanna bakka borisa borii kana. Dhageessanii haga borii ebelu ol bahi deebisi jennaani yoo isinii mijachuu didellee an hordofaan jiru ol baatanii kunit deebii tokko. Akkasii isiniin jedha maashaallah rabbi isinii haa laaffisu. Isiniif haa tolchuu isiniin jedha amma gara darsii deebinee. قراتي تفوف سنين جرا ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. درسي سدتفا جنيه درسي سدتفان المخرج السابع وهي مخرجا كيس جرا المخرج السابع مخرج السابع جتون بكا بهينسا إني تربيسان بعد مخرج النون تخرج نباتي بعد مخرج النون إيغا نوني باتي كاتي يوكا بكا نونين إرابات برا لا نبات وأدخل إلى ظهر اللسان وأدخل سينسي سودان إلى ظهر اللسان يتون غرا غبا الربار سينسي سودان قليلا تقود مسي وتخرج منه إسرى منبات الراء رائين منوني وامي كايتي رائي وام نون جدي كايتي را نون را تقو مسي وطلب غرا غبا الربار رتي أسلفتي رائي روام تو غبا الربار رتي أسلفتي نوني نسو غبا دم الربا تاتي سيني تسين لا نون لام لا لامين النافدولا لام غافا جتو إني سو سررقات أچي الربا أچمان مو نوني نكوت نوني تو أچي الربا حنكا وغرو ليتي وجين إني كونيسو لا غبا الربا رتي تقول سنتي سين كونيس غرو مخرجني سيرا أدى bakka gubbaati hanaka gara oliiti bakka tuyxu sana keessatti wallabdi ra nuun ra bakka isiidhaa kenname jechuudha raayin achi baatii jechuudha ra ila maashi inni kun immoo silaa gaafa quraana keessatti achi deebinu gaafa tarqiiqa goonu waan dudduubbeessa ilaallee kasraa taate gaafa siinofte tarqiiqa goona tarqiiqa jechuun qallisuu takfiifa gaafa goonu gaafa baaba sifaa keessatti itti dhufna isa kanammoo baaba sifaa keessatti kanaafuyyuu raa'iin qaccee arrabaa makhraja eessarraa baarti gubbaa arrabaarraa jechuudha qaliilan xiqqoodhumasi المخرج الثامن جتان مخرج سدتفان مو طرف اللسان قطع الرباتي يجد مع أصول الثنايا مع أصول جنان هندي الثنايا الكان العليا غرا قباتي ولين ثنايا عليا غرا قباتي ولين باتي هجرا ثنايا عليا غرا قباتي ولين باتي هجرا نسين كنمو ماشي مسعدا الكرا حالتين إلى الحنك الأعلى غرا حنك أعلى الكرا حالتين ننو مولا مسعدانين الكرا هندي الكاني وجنتاتي كاد مسعدانين مو غرا حنكاتي مو الكرا أعطو أرجعني أعطو أتشير رباتي في ثنايا أولياء أما سو غرا حنك أعلى الكرا حنك جتوني كوكيدا أو على مقر أوليتي وتخرج نبات من سرام 3 أحرف جنان مقبسة دتو أجراباتي قبسة دتو أجراباتي الطاء عطاء
addaaluu addaaluu daali nuti jennuu miti addaaluu daal achi kaatee attaa'uu taa'iidhaa jedhe qubee kana sadan amma namni daaliitti beeka daalii jedha daaliidha malee daalii miti wannattiin kun daal jennee waamna isii kanaan kanaafuu akkamitti akkas ta'uu barba akka qubee taa'ii waamtutti iyyuu taa jedha achi kaayiti immoo daal jedha akkuma sanatti daal taa qoo arrabni kee bakka tokkicha akka tokkichatti waamuu qaba qubettii sana hawaa sagaleen qubettii sana haa kennuu malee arrabni kee akka tokkicha ta'uu qaba maaliif waan bakka tokko baati jedheef idh hamma qaa'ifataani kunoola waqad dakhaluu miti daaliita kanatu hin taane waqad dakhaluu daalitti qaraanee jechuudha. التاسع الثاني المخرج التاسع مخرج الغفاني طرف اللسان كتش الرباتي طرف اللسان كتش الرباتي مع صفحة الثنايا العليا مع صفحة جنان مو موغا يوكا صفحة موغا الثنايا العليا صفحتين كوني كتش maal ni jedhama si ilkaan kan ulya gara oliitii wajjin mina daakhili kunoo keessa ulyaa wasufla ulyaa duwwaan qabattu gar suflaas ni qabatti wannattiin kun ulyaas ni qabatti suflaas ni qabatti mina daakhili seensaa wajjiniin wa fawqa gubbaa as-suflaa gubbaa ammaso suflaatii وتخرج نباتي من سرى 3 أحرف قبي سدباتي قبي سدباتي مع صفحتي جتشو سنيو بين صفحتي جتشوي بين صفحتي جدو صفحة لماتي سنايا الأولياء في والسفلى بينكم تكتيباتي جت isiinoo maanni jenna watakhruju minhu 3 ahrufin qubee sadibbaatii jedhe assaadu argitanii us assan issan ussun qubecha sadii baasuudha wazzaayu ammas immoo zaayii qubee zaayii namni keenya maal jedha zaynii jedhamuu qabu ture maal jedhamuu qaba zaa'ii akkuma dakatti akkamitti qaraane dabarfanne laata aliifiin keessatti bakka aliifii keessatti qubee sadirraa ijaaramti jennee qubee sadan sun maaliin maal jedha zaadhaa fi zaa'ii achitti dabarfanne jechuudha akkaataan barreeffama qaa'idaan nuuraaniyyaa itti nuu barreesse sun akkaataa isiin itti namaa galtu irratti nuu barreesse akkaataa kaa'amiinsa qubettiisan zayin jechuun sila qubee sadi ta'uudhaaf zaadhaa fi yaadhaa fi nuunii ta'uu qaba zayin gaafa jennu sila akkas ture garuu zaa'iidhaan nuu kaa'enne kanaafuu maal jenna azzaa'u zaayii heeshee wasiinu siinii amma gaa as jed as sadi az achuma irratti as siinii argitanii assaadu wazzaayu wasiinu arrabni kee maraan isaa tokkichuma sagaletti achii baatu sanatu adda adda malee arrabni kees tokkuma bakki inni dhaqee tuqaaru sunis tokkichuma jechuudha argite arrabni kees tokkichuma bakki inni tuqaa jiru suni tokkichuma maraan arraba keetii yeroo waamu keessatti akka tokkichatti waamuu qaba qubee kana sadan yeroo waamu yeroo quraana keessatti itti dhuftes wassaaffaati argite gaafa siinii keessatti dhuftu sayaquulu
sayaquulu argite gaafa itti keessa dhuftu jechuudha. Isa kaan keessatti azzaaniyatu wazzaanii azzaaniyatu qubechi sun jechamni qubee sanaadha adda adda haa ta'u malee sagaleen isaa adda adda ta'u malee bakka tokkicharraa bahaa jechuudha. Ashi al-makhrajus ashiru jettaani makhrajni kurneessaan xaraful lisaanii qaccee arrabaatii jedha ma'a ru'uusi mataa as-sanaaya al-ulya sanaayaa uliyaatii kabaatu sanaaya jechuun hundee al-uliyaa gubbaatii kabaatu sanaayaa ilkaan al-uliyaa gubbaatii kabaatu watakhruju ni baati minhu isarraa ammoo salaasatu ahrufin jennaan immoo harfii sadi baati jedha الضاء ذائي في والذال ذالي في والثاء ثائي تباتي يجد أث لا أث إذ أث أريته أث إذ أث ثائي أذ إذ أذ ذالث أذ إذ أذ ضائي جنسي تكون isi lammeessaatiin zaalii jenna sii kan ammoo laamii qabdi siin kun zaalii argitanii zaalii kanaawwan labaa jedha zaa'ii hamzaan dura dhufu boodarra dhufuu fi laamiin boodarra dhufu zaalii fi zaa'ii argitanii kanaan adda adda baate wasaa'u taa'iidha ammoo ammas taa'iin bukkeedha jechuudha jarri kun sadanoo ammas bakka tokko baati jedhe jarri kun sadan qubeen kun sadan jarri kun sadan bakka tokko baati amma gaa baafamiinsa keessatti sagaleechisuun adda adda haa ta'u malee sagaleechisuun adda adda haa ta'u malee vaa'inii fi taa'inii fi daaliin kun qubechi أي أستاذ شبكاته قبل رب خير يا أقول رب سنين الله في أستاذ الله خير إن شاء الله أستاذ الليبيا سجل akkasin beekamoo garuu anumaa dhaabuudhaa ka'ee fuudhee naan kutee محمد أقامة hayri inshaallah akkas isiniin jedha anumaa dhaabuudhaa ka'ee naan kute natti fakkaata yoo dhagaa turtanii kam su'aal kam makhrajuun fi shafatayni wa kam harfan yakhruju minhu achi ga'ee ture achirra dhaamna akkasiin isiniin jedha xiqqoosi yoo waan isinitti ulfaataa jiraate ta'illee irraatiin xiqqeessina yookaan immoo guyyaa lama sadiyyuu irraa bakka isinii keenye itti fufnaa yookaan immoo isinii bibbiceessinee isinii kennina. Kanaaf isa kanaaf bakka kana keessatti immoo qubettiin kun bootaan isii haffadamuun dirqama bakki isin irraa bahaa jirtu kun namumti tokko lafaa ka'ee lafumaa ka'ee siiniin eessaa bahaa siin jedha. Siiniin kun qubeen siinii kun eessaa baha siiniin natti himii siin jedha. Dirqama qubee siinii kana bakka inni bahu himuufiin dirqama. Dhageesse qubeen siinii eessaa baha achirraa baha jettee himuun dirqama. Ammas dhufee tokko immoo qubeen siinii kun eessarraa baha narkaa badee siin jedha.
Shiiniin kun qubeen isaa eessarraa ba'a? Shiiniin. Baruun kan kee dirqama shiinii kana bakka inni irraa bahu. Maaliif? Shiinii kana yoon barini ati gaaffii sana deebisaa hin jirtu namtichi sunis si eegaara. Achuma shiiniin eessarraa ba'a? Wasatul lisaan. Kophaa isaa moo danuudha waa biraatii wajjin ba'a? Qubee saditu bakka tokko ba'a. Shiinii, yaa'ii, shiinii, yaa'ii, tokko maanni jiimii jechuudha. Qubeen kun sadan wasata lisaanaatii bahaa jettee achumaan deebifti. Kanaafuyyoo qubeen ammas tokko tokkoon itti gaafatama. Raayiin hoo eessaa ba'a? Mee raayiin kun eessaa ba'a siin jedha? Xarafa lisaanaati. Ishii mee baasi? Raa. Argitee? Raa. Ichoo. Inni kun kana keessatti adda baaftanii haga xumuraatti baruun barbaachisaadha isiniin jedha.